Heloo, akkam jirtu? An dheeressaadha. Oromiyaa Dijitaala Haabiirraa. Turtii gidduu kana barattoota waliin dabarsineen barattoonni baay'een bilbila keessan irraa iimeelii akka hin qabne natti himtanii jirtu. Anis sun giddu galeessa godhachuudhaan akkamiin akka iimeelii bilbila keenya irratti banachuu dandeenyu yookiin immoo saayinii aappii gochuu dandeenyu isinitti himuu dhufeera. Kanaaf hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akkasumas immoo sabiskiraayib gochuudhaan eegalaa. Bilbila keenya irratti iimeelii banachuudhaaf wantoota nu barbaachisan wantoota lamadha. Tokko internet accessiidha. Kan biraa immoo browserii bilbila keenya irraati jechuudha. Browserii jechuun warreen akka Chrome, warreen akka Edge fi warreen kana fakkaatan ta'uu danda'u. Firefox kan jettu kana fayyadamama fakkeenyaafanii. Then ergan browserii koo kanatti banadhe jechuudha. gmail.com jedheen barreessa jechuudha bakka URL sunitti ergan akkanatti barreessee booda iimeeliin bilbila koo irratti banamee hin jiroote akkasitti na gaafataa jechuudha. Then create account kan jettu jirti for my personal use ishee irratti click godha. Then abdii boruun jedhame fakkeenyaafani. Abdii boruu ergan jedhee booda ishee kan akkasitti guyyaa dhalootaatti goota. Guyyaa dhaloota Desembarii guyyaa 28 bara 2000 waggaa 18 waan guutuu qabuuf bara 2000 kanan jedhee malee rakkoon qabu. Mail then next jedha ishee kanatti step kana qabadha. Step kana fayyadamtanii suniin booda warreen kana boruu 82 kun natti tolte naan sin kan sin tole filadha barbaadan immoo ishee kana custom gochuu dandeessu jechuudha. Ishee kana ta'uu filadhee manaaf rakkoon qabu jechuudha. Then ishee kana ergan filadhee booda passwordii immoo passwordii strong to recommend ta'a yeroo baay'ee 2345648 special character yotti dabaltan immoo baay'ee gaarii ta'ayyuu. Isuma walitti barreessitan irra deebitanii guuttu jalattis immoo isuma dura guuttan jechuudha. Bin jedhama fakkeenyaaf ni 1234567 haati waan akkasii wayii guuttu jechuun kana guutaa jechaan jiru passwordiin kan iccitii dhuunfaa keessanii waan ta'eef kanuma sin borullee yaaddachuu dandeessan. Nigisteettu save jenne kana yoo barbaadan yeroodhaaf itti guutuu ammaaf garuu utaalanii yoo barbaadan sin recovery email yookiin yeroo password keessan dagattan akkatti guuttaniif sin gaafata. Kanaaf skip jedhanii then abdii boruu kan jedhu naa dhufee jiramu kun asitti boruu 813@gmail.com kan jedhu jira jechuudha. Then next jennaa jechuudha. Next jennaa seerota kana apply gochuun danda'ee walii galeeran jedha yookiin agiriin jedha. Kanaaf akkasitti bananna jechuudha. Erga kana banannee bilbila keenya irratti waan barbaanne access gochuu danda'a. Google product warreen akka Gemini fa'aa yookiin immoo artificial intelligence fa'aa bilbila keenya irratti haaraa bahan akkasitti fayyadamnaa jechuudha. So kuni step ittiin email bilbila keenya irratti banannudha jechuudha. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa.